rakkataa dha jedhee nama bira dabree bara dambanyaa siin jedha akka waan jecha wannaadha. Dambanyaa kiyya jedha bara baraan isatti zakaa fudhatu. Kalaas islaamummaan ala jira sanitti hun dhaabanii waamanii toobadhu jedhanii inni dide taanaan najjesanii akkas addii riddaa ture dhaabbata. Namticha kana itti kenname malee qabeenya kun kan isaatiin jechuudha. Itti kenne malee isaan kennine kana. Zad Podcast. Zad. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمت دعوة تكينا كان كراتي في أن كسممو يوتيوب كنا نهدر تنس هندي كيسنيو إدرس نجتين تنجين ربي الفيسن برهقوبته ويا راس استوديو زاد بودكاستي أستاذ كنا شيخ عبد السلام طاهري ولين وإيه حال يرو رتي أكسمه وإيه زكاة جولا إساني ولي مري أشوف لما زكاة رتي زكاة ملكته في وانتوتا إسا ولي والكبت هدو رتي مري أشوف فاستر كمان يجرني أستاذ جل كبرتي بقى جر استوديو كنا تناقل نفتني سنجوم. بارك الله جزاك الله خير. حيا مي جل كبوم إيجوا زكاة جل كبني بودا زكاة مال جتشودا زكاة ما جتشونو هو بنو نمني كبوفي حال زكاة تجرو كرجع تقول دعوان تيف زكاة ما جتشونو مال جتشوا كثير كان. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. زكاة جتشوني warri ulamaan islaamaa bifa lamaan isa ibsanii akka lugaa arabaatitti illee hiika qaba akka shari'aatitti illee hiika qaba. Ibsi akkanaa kun hedduu waan ahkaama shar'ii islaamaa kana keessatti dhufu kana bifa lamaan ibsan akka lugaatti maal jedhama akka istilaaha akka lugaatti maal jedhama akka shari'aatti jedhanii bifa lamaan laalan jechuudha. Wanni bifa kana lamaan laalaniif maa inni haga shar'iin hin dhufin wanni kun maqaan isaa kun maqaan waan biraatiin waamamaa ture. Shar'iin gaafa dhufe ammoo hiika isaa yookaan bal'isee dabalee fi yookaan qalamii biraa dibee ma'anaa kana xiqqoo irraa gara biraa dabsa jecha waan dur inni kaayameef san dhiise. Kanaafuu zakaa jechuun akka lugaa arabaatitti annamaa waziyaadatu wattaxihiru jedhaniin. Annamaa waziyaada jechuun waan gartanii dabalamu wahiiti. Ziyaada jechuun kana inni haqiqaan isaa waan dabalu wahiiti. Takkaawuu ammallee waan qulqulleessuu wahii irratti illee hin dubbatama. Waa qulqulleessuu irratti illee jechaadha. Kanaafuu waa ida'amuu, waa dabalamuu, waa qulqullaa'uu ma'anaan akka lugaatitti kanarratti dubbatama. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala quraana keessatti maal jedha? Khudh min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkiihim bihaa jedha. Taxihiraa fi tazkiyaan as keessa jirti jechuudha. Tazkiyaan ma'ana taxihiraa qabdi. Taxihiraa fi tazkiyaa walumaa itti fakkaata. Tazkiyaan ammallee ma'anaa ziyaadaallee of keessatti fudhatti jechaadha. Waan kanaaf ida'ama wahii of keessatti qabdi jecha hiikaan isiidha. Qulqullinnaa fi dabaliinsa wahii of keessaa qabdi. Akka sharciitti ammoo akka gartee warra istilaaha warra fuqahaa yookaan akka sharciititti akka jedhaniin haqqun waajibun fi maalin maqsuusin lixaa'ifatin maqsuusatin fi waqtin maqsuusin jedhaniin. Qabeenya wahii ka rabbiin dirqama godhe. Qabeenya wahii addaa ka rabbiin dirqama godhe namoota addaa ta'anii fi yeroo adda ta'e keessatti. Maal jechuudha? Qabeenya addaa ka rabbiin dirqama godhe hanga kana baasaa jedhee. Lixaa'ifatin maqsuusa warri itti baasanilleen maqama dhaheetuma jechuun ibalu hin jedhin malee sifa jaraa tuqee gara sifa 8 qabanii. Fi waqtiin maqsuusin jechaan ammallee yeroon keessa baasanillee. Kun hundi isaatu inshaallah shartii zakaafaa keessatti itti dhufuu dandeenya. Qabeenya akkasitti rabbi baasaa jedhe santu zakaa jedhamee irratti dubbatama. Jechuudha akka gartanii warra seera warra istilaahaatitti yookaan ammoo akka sharciititti jechuudha. Akka gaama duraanii san gartee dabalamiinsi hundi zakaan jedhamu amma sharcii keessatti hiika akkanaa godhate hiika addaa jecha dabalata. Ma'anaan zakaa kan lugaa keessaa sunillee keessuma jira. Haa ta'u ammoo qabeenya rabbiin qabeenya addaa kan nama addaatiif kennaa rabbi jedhe yeroo gartee ammoo addaa keessatti kennaa jedhantu zakaa jedhama jechuudha. Walumaa galatti hiikaan zakaa kana fakkaata. Zakaa kana fakkaata jechuudha gabaabinatti. Maaliif garuu kun taarifan yookaan ibsi isaanii fuqahaan gabaabsee ka ibsu jira ka bal'isee ibsu jira ergaan yookaan ammoo ibsi isaanii kanuma keessa alaa miti. Hayyi mee itti aanee gaaffii akka lammaffaatti isin dhiyeessuu barbaade hukmii zakaa maali? Zakaan islaamummaa keessatti rukni sadaffaati. Rukni lafaffaa shahaada lamaanii rukni lamaffaa salaata rukniin sadaffaa zakaadha jechuudha. Maarree islaamummaa keessatti rukniidha. Kanaaf kuni maal ibsa yoo jennu taate gahee qabeenyi islaamummaa keessatti qabu. Arkaan islaamummaa shanan keessaa
waa'een gartanii qabeenya ruknii sadaffaa itti argatu rukniin lama isa booda lama isa dura walqixa jira jecha. Kanaafuu lafee duydaati wayita jedhan gartee ulamaan islaamaa itti irra haasawaan qabeenyi islaamummaa keessatti akka lafee duydaati jedha. Lafee duydaa malee waa dhaabatanii islaamummaan isa malee waan dhaabbattu jedhanii kanaaf waajiba jechaadha. Fariidaadha yookaan waajiba. Waajibummaan isaa quraanaa fi hadiisaa fi ijmaa ulamaatiin sabattee jira. Ijmaan quraanni waaqiimu salaata wa'aatu zakaata ayaan gartanii salaataa fi zakaa walitti hiitu quraana keessatti gara 80 fi wahiiti. Kuni maalitti qajeelcha yoo jenne namni muslima ta'e tokko ibaadaan inni zakaa irraa qooda odoon arganne adda geessu hin jirtu. Salaataa fi zakaa walitti hidhuun kuni gayaadha gartanii bakkee yookaan immoo sadarkaa islaamummaa keessatti qabeenyi qabu yookaan zakaan qabdu ibsuu keessatti gayaadha jechuudha. Hadiisa keessatti illee gabuun al-islaam alaa kamsin jara sallallahu alaihi salatu wassalam islaamummaa waa shan irratti ijaaramte san keessatti zakaallee dubbatanii jiran hadiisa hedduu jira. Ulamaan islaamallee walii galanii jiran jechaadha zakaan waajiba tokko keessatti. Kanaafuu maal jedhan asirratti namni waajibummaa zakaa morme islaamummaa keessaa baya. Odoo kenneeyyuu odoo zakaa fuudheetu gartee kabaasuu taate waajibaa miti yoo ka jedhu taate islaamummaan alabisa. Yoo gartee wallaalaan tahin yoo islaamummaa reefu nama seeneen tahin yoo nama ammallee islaamummaa irraa fagotti bakka gartee diinaan hin jirretti guddate taate malee namni kun gartee islaamummaa keessaa bayaa jedhan jechuudha. Yaala beekee ka jedhu taateen kalaas odoo baaseefu. Hayyee eega maalummaa zakaatii fi hukmi isaa ganarraa jennee mee zakaa waajiba ta'e kana namni isa dhoggate namni isa kennuu didee hukmiin isaa maayini? Namni zakaa dhoggate bifa lamaan laalla. Wanni zakaa nama dhoggachiisu kuni tokko doyinummaa tokko ammoo mormuudha. Yoo doyinummaaf dhoggate akka shari'a islaamaa keessatti amma wanni bakka sanatti tuqamuu qabu maa inni hedduun namaa hubannaan zakaa irraa inni qabu tola ooltummaa si'a. Zakaan tola ooltummaa miti dirqama. Dirqama kana ammoo akka ammaa kana rakkataa fi abbaan zakaa kennu walitti hariiroo hin qaban. Qaama rakkataa abbaan zakaa kennu qubaayyuu hin qabu. Quban qabu. Maaliif dawlaan islaamaa nama zakaa fuudhu addatti ramaddee balsan qofaa miti shari'a islaamaa keessatti namni zakaa deemee guuru isaafuu zakaa kennuun akka ta'utti. Mindeeffamni isaa isa keessaa jecha. Mindeeffamni isaa isa keessaa. Kanaafuu hojii islaamaa waan dalagaa jiruuf tajaajila islaamaa gartee tola ooltummaan dalaguu qofa odoo hin taane waa keessaa argata. Namni waa dalagu kun namni deemee waa godhu kuni hojii isaarraa shaagalamuun kuni gartee maatii isaarratti akka dhiibbaan goone isaafillee achuma keessaa waa godhee shariin islaamaa guuraa jedhan jechuudha. Kanaaf zakaa keessatti maaltu dalagama beektaa islaamaa keessatti fakkeenyaaf waan akka midhaanii kan eenyu ta'u kana oorumarratti gaafa gartee midhaan afaata jalaa bahee waan adda addaa yookaan qorraa fi waan adda addaa waan silaa isatti qoraamuu adda addaa jalaa bahee midhaan gaarii akka amma biyya kanatti gaaree jee ogeeyyii itti ergan. Oorruuta akka asirraa akkanatti hangana taatii isii laaleetiin kuntaala hagana baate jedhee galmeeffatee deema. Kalaas gaafa midhaan kun callaayee gale itti dhaqaniituma kuntaala kana kennii malee hagas hin taane waan akkanaan jiru ogeeyyii gartee hubannaa qajeelan qaban. Wanni amma warri addunyaan amma dalagaa jirtu DA jedhanii gartee warra leenjii kennanii fi gaggeessan kuni kanuma wal qabatan nuti bar DA uumamaan shari'a islaamaa keessatti bakkee qabdu qabna. Kanaaf oorruu akkanumatti ilaalee timira yoo taate akkanumatti muka isaa ilaalee tumaan oorruu tana mukaa kanattu jira bahiinsi isaa asirraa kana asirraa kana akkanumatti ilaalee tumaan kuntaala kana fayyada. Achiin boodatti abbaan haga fedhallee irraa fayyadamu kuntaalli hagana baay'ee jedhe haganatu irraa baay'ee jedhanii beekamee jira jechuudha. Akkas famasalan odoo amma shari'a islaamaa keessatti gartee warri zakaa fuudhu jiraate namoota gartanii dukkaana qaban yookaan meeshaa daldala kamiyyuu dhufanii tumaan akkanumatti ilaalanii dubbiin ammallee dubbii gartee wal jalaa waa dho'isuuf milisuu jiru miti dubbiin dubbii dhugaati. Waan qabu inni illeen kuusaa irraa qabaatu hagana qaba jedhaani dukkaana keessa hagana jira hillaalaa kapitaalli kee kun hagana waliigal bu'aa isaatii wajjin hagana dhufa hagana sirraa qabna jedhanii galmeeffatanii biraa deeman. Hoggaan kennan irraa fuudhuu qofa. Kanaafuu nama gartee milisuu barbaadee utuma gartee islaamummaa keessatti zakaa waajiba ta'uu beeku doyinummaaf dhoggate adabbii waliin irraa fuudhan. Dubbiin dubbii safataa yookaan ammoo sunuu laayyoo miti.
Kalaas waan tola ooltummaatii miti dhaqanii zakaa kapitaala isaarratti zakaan mallaqaan hagana jira kuntaala hagana jira mallaqa taate hagana jira horii taate hagana jira sanirraa fuudhaan inni dhoggate dabarsee milisuu kajeelemi adabbiillee itti dabalan jecha. Adabbiillee itti dabalanii irraa fuudhan adabbiin tun yookaan qabiin irraa fuudhuu birattuyyuu adabbi biraatu dabalatu danda'a jechaadha akkaataa agartee waan isaa lammata akka inni ittiin deebineef jilchaa isaa ta'uu walumaa galatti. Yoo immoo namni kun fakkeenyaaf mormiif dhoggatu taate islaamummaa keessaa baya. Islaamummaa keessaa bayaa tawbachiisanii tawbatuu inni baatee islaamatti deebuu baatee kalaas hin ajjeefama. Murtadiidha. Murtadii jedhama. Islaamummaan alatti keessaa bahee jechaadha. Kanaafuu maaliif rukni islaamaati. Akkuma nama salaata mormeeti. Nama sooma mormee nama hajji mormeen addaan hin jiru jechaadha. Naam. Hayyi hukumiin nama kanaa. Hukumiin nama kanaa yoo akka jennu kana agartee daa'imummaaf taate inni adabamaa adabbii wajjin irraa fuudhamaa yookaan immoo tinuuhu mormu taate islaamummaa keessaa bahee murtaddii jedhama. Kalaas islaamummaan ala jira sanittuun dhaabanii waamanii toobadhu jedhanii inni dide taanaan najjesanii akkasi addii riddaa ture dhaabbata. Hayyee mee zakaa baasuun kuni bu'aa akkamii qaba? Hikmaa inni of keessaa qabu? Ayiwa shari'aan islaamaa alhamdulillaahi rabbii keenya tola isaatiin uumaa uume yookaan ammoo ilma namaa kana wal caalchise hiree keessatti tokko bal'isee kennee tokko jiddu galeessa godhee tokko harka qalleessa godhe. Wanni kun ammoo hawaasummaa keessatti dhiibbaa gooti. Dhiibbaa isiin hawaasummaa keessatti gootu kana akkamitti sirreeffamire kagartee bal'isee itti kenne kanaan parsantiin inni waan kanarraa baasu harka qalleessa kana fuudhee iddu galeessa kanatti qixxeessa jechuudha. Hariiroon ka gubbaa kana qabeenyi isaa ol fageesseetii fi ka harki qal'atee gadi bu'ee walitti hidhee wal fakkeesse. Hawaasa gartee adeemsi isaa qabeenyi isaa ilaalchi isaa wal fakkaatu akkana kana gartee argamsiisuudhaaf kanaafuu wal caalumminna kana karaan itti waliin sirraa'uun karaa kanaan malee hin jiru kan jedhuun shariin islaamaa akkasitti tokko kanaaf godhame jechaadha. Hawaasa gartee gad aantumminnaa fi ija gad aananiin namni ilaalan hawaasa musliimaa keessa akka hin jiraannetti kanaaf maal jedhe ulamaan islaamaa warri qorannoo gaggeessan qabaatota islaamaa kanarratti qorannoon gaggeeffame yeroo tokko sanaa sanii yaadadhu. Qabaatota musliimaa nama maqaa islaamaa himatu qabeenya isaatii wajjiin qorannoon gaggeessanii harka qalleeyyii zakaa fudhatu haqa godhatanillee qorannoo gaggeessanii zakaan namtichi sun baasu odoo dhugaan inni baasee dhugaan warra harka qalleeyyii kana bira gahe harka qalleeyyiin tokko islaama keessatti akkan argamne ta'e. Rabbiin hikmaa isaatiin dalagaa mire qabeenya kennu kanallee hanga wahiitiin beekee kennaame hayni inni gartee namticha kana itti kenname malee qabeenya kun ka isaatiin jechuudha. Itti kenne malee isaan kennine kana. Ka isaa bakka ofii jira ka miskiinaa ka achi keessa jiru. Ka zakaa jennuun kun miskiinaaf itti kenne rabbi. Nama mana nyaate bara. Namni waan kana kararraa qabate nama mana nyaate. Nama maallaqa namaa itti kennan kararraa qabe bara. Wanta akka addaan hin jirtu. Tunta rabbiitii udaranii fiifu. Kanaafuu tokko duula hiyyummaa ka jedhan kan addunyaan taappellaa lamarratti arginu kana kadhamatti hojiirra hin jirre kana. Wanni shari'aan islaamaa zakaa karaa gooteef keessaa tokko duula hiyyummaati. Hawaasa rakkataa hawaasa musliimaa keessatti rakkataan gartee quba itti qabanii taappellaa rakkinaa itti maxxansanii bara mara zakaan itti kennamu kan argamnetti. Zakaan baroonni kennamuuf rakkina irratti nama gargaaruu osoo hin taane rakkina keessaa nama baasuuf kaayyoon isaa sanu. Amma waan hawaasni kenna amma dalaguuf yookaan ammoo hubannaan amma zakaa dalagamuu fi kaayyoon zakaan karaa godhamtee faddaani. Maaliif dalaga namni amma rakkataadha jedhee nama bira dabree bara dambanyaa siin jedha akka waan jecha wannaadha. Dambanyaa kiyya jedha bara baraan isatti zakaa fudhatu. Isa zakaa gartee akka zakaa kennu godhu zakaa rakkina kana keessaa baasee bara dhufutti akka inni isa wajjin zakaa kennu godhuu dhiisee inumaahuu nama zakaa kanaan maamila dhaabbataa godheeti ilaalcha akkanaa isaa horata. Kuni maal kennaree namni kuniifillee ilaalcha gadaanaatu horatama. Hawaasa musliimaa keessatti namni ilaalcha gadaanaa isaa horatan akka hin argamnetti balleessuudha waan shariin barbaadu. Tokko rakkataa balleessu. Rakkataan yoo bade maaltu taare hawaasni rakkatee akkana yoo fakkeenyaaf rakkataan tokkichi yoo jiraate rakkataan tokkichi kun siqee hin horamu kam
eegas hawaasa kana keessa maaltu argama? Hawaasa rakkataa ta'e. Hawaasa rakkataa ta'e. Hawaasni rakkataan maal godhanii dawlaa rakkattuu godha dawlaa tana. Kanaaf otoo dawlaa bira hin geenne qabaattota irraa wanni fuudhamu kun rakkataa kana fuudhee hawaasa qabaataa isa godhee hawaasni qabaataan dawlaa gartee inumaahu dawlaa qabaattuu godhee dawlaa gartee dawlaa biraa wajjin hariiroo itti tolfattuu fi gartee humnaaf waa maraanuu isii hojii deemuu dandeettu jechuudha. Wanni kanaa baasiin isatti baaftu hin jiru fiifuu baasiin kun jararraa hafee maaliif fakkeenyaaf waan zakaan bakka zakaan itti kennamu kana yoo laalle rakkina dhuunfaa rakkina rakkoo hawaasummaa rakkoo dawlaa kana hunda furmaata godha. Baltanaa miti hariiroo dawlaa tokkoo fi tokko hariiroo nama rabbitti amananii fi gartee nama rabbitti amanee walitti hidhuu kennaaf mu'allafaa itti kennan mu'allafaa kan jedhamu kun bifa sadii ilaalama. Ka seenee gartee tiniin jiru akka sabachiisuu ka kaluu jiru seensisuu ka gartee ala taa'ee ija hin taaneen islaamummaa laalu kana ammoo ija isaa ofirraa cabsuu fi arraba isaa ofirraa cabsuu fi ilaalcha fokkataa inni horateef kan ofirraa cabsuuf itti kennu. Haali kun maraa argamee jira Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Idan maarree kaayoon zakaadhaa wanni zakaan yookaan hikmaan zakaan qabdu duula hiyyummaati jennee hiyyeessi akkan argamne dhuunfatti hawaasni akkasii akkan argamnee fi dawlaan akkasii akkan argamne kana kulliidhaaf kaayamtee jenna. Ka biraa ammallee wanni zakaan kaayamteef akka shukrii rabbiiti. Qabeenya isaa kennee jira. Qabeenyi kenname kun fakkeenyaaf shukrii jechi jedhu kun jedhan nuti amma yoo shukrii jenne alhamdulillaahi rabbil aalamiin jechaa shukriitti beekna. Dhugaadha isiin shukrii maa laakiin damee shukriitti malee guutuu shukriitii miti. Shukriin waan rabbi sii kenne tokko qalbiidhaan tokkoffaa isarraa naa kenname jettee qalbitti amanu. Lammaffaa arrabaan alhamdulillaahi jettee mirkaneessuudha. Sadaffaan waan inni sii kennee akkana godhi jedhe san ammoo kaanumayyuu kaafillee bakka inni kaayisiin jedhe kaayuu bakka inni kaayisiin jedhe irraa goruuni. Kun sadee wal qabatuu qaba jechuudha shukrii keessatti. Kanaaf namichi zakaa baase shukrii gartee rabbii isaatii galchee jira jechuudha. Kan biraa ammallee hikmaa zakaan qabdurraa waa afur xahaartii jedhan. Xahaaraa waa afuriiti. Tokkoffaa namticha zakaa baasu xahaarti. Abbichuma xahaarti. Maalirraa xahaarti? Ilmi namaa kuni waa xudiratil anfusu shuh. Hedduu ilmi namaa kun doyidhummaan tuni adada qabeenyi guddatuun gara nyaatumminaan qabeenyaa kun keessatti argamti. Islaamummaa keessatti doyidhummaan fokkattu sifa amala fokkata. Waan namni laa ilaaha illallaahu jedhe isaan himamuu miti. Kanaaf sadaqaa sunnaatti hin dhaabne kennatti akka namni rabbitti amane guutuun akka kennatti leenji'u dirqama. Qabeenya irratti dirqama goote lubbuu irratti dirqama goote akka sadaqaa fidiriifaa fakkeenyaaf mataa namaatiin baasan. Namni kun gartee hirmaanna irratti akka leenji'u. Akka amalli gartee doyidhummaa kun doyidhummaan amala kenname amala Yahudaati. Doyidhummaan amala Yahudaati. Maarreessin fiin hawaasni musliimaatiif hawaasni gartee wayii wal fakkaatani. Kanaafuu amala fokkataa jaraa san akka hin qabaanne kenna irratti akka leenji'uuf tokkoffaa doyidhummaa irraa isa xahaarti. Asirratti ulamaan islaamaa akka jedhanii qabeenyi kun maqaa lama namaa baasa jedhan. Qabeenya argatuun namni kenna qabeenya argatu faaruu qabeenya argatuun hin faarfaman. Qabeenya argatuun waan isaan dalaganii fi waan isaan dalaguu dhabanii faarfaman. Jechuun maqaa namaa baya. Yoo qabeenya argatte kana kennite arjaadha. Maqaan arjaa jedhu eessaa namaa dhufa? Akka namaa dhufa? Nama akkanuma taa'utti dhufanii qabeenya kun arjaa jedhanii hin jedhanii hojii irratti dhufa. Qabeenya kana gartee inni kennu laalaniit akkaataa kennaa isaa laalaniitiin waan hawaasni hundinuuree waan itti namaan madaallii wayii qabaame madaallii kanarra dhaabbatee ibaluun kun arjaa jedhan. Maqaan lammaffaa doyina. Nama qabeenya qabeetumaan akka huccuutti ofitti mattareetuma isa biraan nama hin geenne kana taa'uun kana kalas. Kun maal jedhama doyina jedhama. Doyinummaan maqaa fokkattuu yookaan sifa fokkattuudha. Kanaafuu zakaa baasuun sifa fokkattuu sanarraa nama bilisu nama baraaraa nama xaharsa jechaadha. Lammata ammallee qabeenya keessaa bahu xaharsa. Qabeenyi keessaa bahu kuni yoo zakaan keessatti hafee hin halaakama. Qabeenya gad hafuu xaharsa. Hin badayyu qabeenya hafee kana qabeenya keessaa bahe kana kaa'amni inni keessaa bahe kuni kaafee kuni barakata. Qulqullaa'ee egaa. Sababa zakaan keessaa bahe. Sababa zakaan keessaa haqa namaatu keessa jiraami qabeenya haqa namaa keessa jiru wayi barakata. Yoo zakaan sun keessaa bahe nama keessaa baatee mire qajeelaan barakata. Hin daraara hin dagaaga.
bakka hin geenye gaya. Ammallee kaayoon inni kenneef illee akkasitti rabbi illee barakaa keessa kaayaaf. Warri zakaa guuruulleen ka fudhatu miti. Warri zakaa guuruulleen du'aa godhaaf. وصلي عليهم يا ربي قرتي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم كنافو دوبا ورا قرتي تنيني فرأتو دونتين وري إرا كن اللي دعاء ساقودا زكاة كيسابانا قبل نتين بركة بكمالا لكن مفهومنا مجرما إني فودي نما تكو زكاة تكنيت دعاء قد جانم كن أما دعاء سلا خير رافورات بقرا رافورات تفكر تو بيجريني في فوق جسمي قبل نفي أمانة اتكنني أمانة في رافورات برادي مو تلا قلت ما تفكيس هدونا من قرتي بكذا كان وني أما نمني كأنه بنا غاري أرجعتو كابو تلا قلت ما فكيسون كابو زكاة حتى تلا قلت ما مثلا يجو ولا أنتم مين نرمي تلا لا تونكو زكاة سلا ديمي كأنه بالبلة سارة بتاع ولا في جباتي فبرادي ما من أرجعتو ربي مفهوم خاطئ كنت أقول جدا كان أفضل لما تا قبل نك سبب طهارسة جنة سدفة مسكينة فرط كنا اللي طهارسة ركتها كنا يجوا ركتها كنا طهارسة هي ما إرّا طهارسة هي ما جعل ما إرّا طهارسة بيت وان يوفي جبارة طهارسة أكملت قبلنا ربي ساكنني كنا قبلني كيو نمتج كنا هنكنمني نمتج كيو قبلنا كنا كيسا وان أرجعني نما كانت جبو تروف jibbuu bira taree waan yoo turuuf otoo rabbi isaayyuu isatti qixxeessee barbaada. Gattiibise. Maaliif ree otoo inni isaa waa kenne rabbi isaa barakachiisuutu mataa isaa keessa jira. Qabeenyi kun qabeenya kiyya jedhee ilaala. Isaa gammada. Bakka inni jirutti qabeenyi isaa rakkoon hin mudattu. Asirratti wanni wal yaadachiifnurraa hawaasni keenya waan uumaan qaban tokko jira. Waan amma dhabaa jiru gartee wanni kun gartanii waan dhabamuu qabu miti. Lafaa dhufaan keenya waan kana hubatee waan islaamummaatti illee uumamatti illee namni silaa irratti jabaatuu qabu. Taarika hawaasa keenyaa keessatti yoo karaa deemtu horii midhaan keessatti yoo argite biraan dabartu. Midhaan kamuu as biraan dabaran. Bakka fedhe yoo jiraate fiidee dhaqxee keessaa baaftee dabartu. Guddaa miti mucaan xiqqaan karaa deemu horii midhaan keessatti dhiisee dabre taanaan ilaalcha biraatti ilaalama. Maaltu waan san fide maaliif akkas dalagaa hawaasni kun midhaan kanarraa yoo inni qabaatu baatee midhaan kun kiyyatti beeka biratti nyaatu namni uumamaan barattoota akka fi kana hin beekin namni fakkeenyaaf ganda tokko keessatti ooruun takka midhaan facaafatanii ooruun nama tokko yoo akka gaarii baatee tuuni nu badde oorruu san hawaasni kun guutuun eeyidoo isii ta'a wanta akka ittiin dhiyeessu maaliif midhaan kun gale taanaan rakkoon uummata kana hundarraa baate kalaas. Ganda tokko keessatti dhaltiin tokko dhale. Gandi kun marti aanan agarteetiin wal gaya. Hawaasummaa bareedduu akkanaa ta'uu uumamaan qabnu ta'ammallee namni uumaan isaa qulqullina qabu tanarratti nama leenjisee islaamummaan kun. Walii yaadu waan jedhamu kana. Qabeenyi isaa kiyya keeti. Rakkoon qabeenya keetirra gahuu hin qabdu. Maaliif qabeenya keessantu kiyya waan ta'eef. Yoo ilaalchi akkanaa horatame maaltu argama ree itti aansuu hawaasa wal jaalatu, hawaasa walii yaadu, hawaasa rakkoo walii irraa agarteetiin hin deebisutu argama jechuudha. Kanaaf hawaasa illee xahaarti rakkoo wal jibbaan hawaasa keessatti hin uumamtu. Rakkataallee xahaarsite agarteetiin ilaalcha inni abbaa qabeenyaatii qabu. Abbaa qabeenyaallee du'inuma irraa xahaarsite qabeenyaallee agarteetiin immoo tunuyyuu akka zakaan keessatti hafteetiin isiin nyaan irraa xahaarsite xahaaraa afran kanatu wal gahee doolaallee xahaarsa. Maaliif ree doolaan gartee hawaasni akkana keessa jiru zulmii fi ilaalcha adda addaatii fi gadaantummaa waan tokko tokko isii keessatti hin argamu kalaas. Waan kanaafuu kana qabdi jecha hikmaa gartee zakaa keessa. Yoo as deebinee zakaa kana fakkeenyaaf hikmaan isii wayita garii bakka itti isii baasan kanarra dhaabbannee yoo laalle hikmaa ajaa'ibaatu jira. Hikmaan akka fakkeenyaaf fudhataa jira. Amma wanni irraa haasawaa jirru. Wanni amma namni keenya rakkinnaaf bakka walitti dhufeetti dafee afooshaaf waan adda addaa godhatuuf maa'innu. Wal gargaarsa hawaasummaa waan jedhamu kanatu dafee isii uumata. Namni waan uumaa bakka tokko dur jiraatu kana jireenyi amma nama addaan facaasee atillee nama beeynetti dhufaa innillee nama beeynetti dhufaa kan beeyne kanatu wal gahee magaalaa takka ta'a. Ganda tokko ta'a.
Ganda kana keessatti hariiroon amma diinaa keessatti qaban tuni waan amma gartee dirqamni akkasitti walitti waan hin jirreef namni maal ta'ee uumamaan rakkoo irraa wal baraaruu sana uuma namaa keessa waan jirtuuf amma gandi ati dhuftee afooshaan qabne hin jiru. Waan kana duuba deebitee qoratte namni kun uumamaan magaalawaadha. Rakkoon hin dhuftii aqli rabbi isaa kennan tilmaamaan beeka. Rakkoon dhufte ammoo tunu qarqaarsatti ajamtii hin beeka. Qarqaarsi ammoo waan wayita rakkoon galte wayituma sanitti fiiganii aaxifiyyaan yookaan gara nyaatu minnaan dalagan odoo hin taane itti yaadanii waan of dura karoora baafatan je'eet amma karoora baafata. Waan silaa namni nama uumamaan dalagu sana shariin ofii dalageef kuna. Dirqama zakaa waajibaa zakaa maalaa irra kaa'ee zakaa fixrii irra kaa'ee kun isarraa guuramee isuma dalagamee rakkoo akkanaa tanaaf gartee furmaata isaa godha. Fakkeenyaaf إنما الصدقات للفقراء جاء هي السافي جد ركون حواسك يستوي ويتقلتين من ركتان تكو ركون داتي فويت إن ساعة الأمي هيومان توني أكمل تلفتي نمني قرتي ترجع هيوماتين والناجر نجر مرتينو يتقلتو هما اللي هركان قبو بيكم اللي قبو قبينا اللي قبو دلقي ربي هركساك هيا أرقتي أبا كنافو فقري وان jedhamu tuni waan tasatti namatti dhufuu danda'a. Odoo abbaa qabeenyaa irra jedhamu organama dhabuu danda'a. Gaafa rakkoodhaan akkanaa tun dhufteef dura of qopheessanii amma ituma rakkoon dhufte gartee waa walitti buusanii kan odoo hin taane kuusaa lafaa qaba. Zakaan kun gartee bakka beetalmaaliin galaa bakka gartee kaayamuu qaba. Rakkataan akkanaa dhufe rakkoon isaa qulqullooyte taanaan wanni hawaasa keessatti rakkataa jedhanii targaa rakkataa isatti godhaniif hin jirtu. Qaama dhimmi ilaaluu jira qaama sanii wal argee rakkoon irraa baate rakkata isaatu hin beektooti. Waan rakkoo isarraa baasu isaa ga'u isaa kennanii borganama waggaa dhufutti inni illee si wajjin warra zakaa irraa fudhani. Namuma rakkatee beektooti. Ilaalcha hin taane walii horatu ni jiru. Namni gaafa rakkataan gartee irra wanni nama rakkate fuula namaa dhaabumaa inni bakki akkanatti madda gartee rakkoo furtu dhabutu jiraachuu dhabutu fuudhee irra. Dhiiraaf geessitee dhalaa gadi yaasee irra daa'imman wajjin fuula nama hin taaneetii fi bakka hin taanee fi akka hin taanetti isaan dhaaba. Rabbiin keenya furmaata nu haa fidu. Wanni kun gartee waan hedduu hawaasa keenya yaachisuu qabuu fi hubannaa gartee waan haga danda'een inshaallah amma rabbiin majlisa illee dhaabee jira. Gaaddisa majlisaa kana keessatti kaayoo gartee zakaa kaayoo ibaadaa tamiituu tagartee shariin islaamaa kaayeef kana gaaddisa majlisaa kana jalatti dafee yoo of deebise of dhaqqabuu hin danda'a bara. Wanni si daangessu hin jiru. Har'a rakkataan akka jenne kanatti namni dayniif saaxilame. Namni iddoo karaa deemu siinqii fixate. Siinqii fixatu qofaa miti. Harkaa fudhatu jira. Hattuu fudhachuu jira. Manaa bahee nama yaaladha jedhee wantoonni konkolaataa seenu fudhatan yookaan konkolaataa irraa bu'u irraa fudhatan. Namni kun maal ta'e? Bakka dhaquun qabu hawaasa musliimaatitti dhaqee ilaal. Wanni kaleessaa sun jiraatuun uumaa keessa jiraatuun ammallee gara biraan fiigu fiigee masida dhufa. Kalee furmaanni bakka kana ture jechaan sammuu keessatti uuma. Bara uummata kana waatu waa wahiitu irra dabree bara uummata keenya kana. Wanni rakkoo tanaaf furmaata isiidhaa fiigee garuma gartee diinaa kanatti hin deemuuf jiruu tanaaf furmaanni diinaa keessa jiraan tuni itti amanee jira keessa isaati. Rakkoo adda addaatiif isaa fi gartee diinaa jidduun daangeffamtee irraa fagaatee irraa turee dagatuu fi gartee waan adda addaa ta'uu malee bakki ammallee waa jiran waa hedduutu gartee bakka tana jira. Waan kanaafu diinaan islaam duuba rakkataa wayita fakkeenyaaf nama siinqiin harkaa dhumte. Otoo shariin islaamaa odoo namni tokko quban qabaanne bakka achi dhaqee siinqiin harkaa dhume jedhee qabatama godhee fi wayita isaan waan olii isaa kennaniif. Bara odoo gandaafuu waa qabaate adda. Odoo gandi isaatti dureessa ta'e akka ammaaree wayisaan wanni teknooloojiin jiraatee mallaqa isaa agartee baankiin erganii odoo gandi isaatti dureessa ta'e waan olii isaa hin kennamaaf zakarra. Kalaas. Maal jechuu barbaade beektaa sharii islaamaa kanas ergaan inni qabu. Namni rabbitti amane. Gandi marti ganda isaati. Bas. Bakki inni itti rakkoof saaxilama jiru tokko hin jiru. Hazaawa. Kanaafuu maal godhuu qabda reeti? Biyya tana guutuu biyya tiyya jettee isiif yaaddee iddoo isiitiif illee abbummaa fudhattee bal'innaa fi
rakkinnaa fi bal'oo keessatti illee irraa qoodamtee akkuma arra isiin irraa qoodamte atillee irraa qoodamta. Kanaafuu waan si gaafatan odoo si hin gaafanne haga si gaafatanii miti itti dabaltee kennite. Maaliif rakkoon si mudatte san akka itti sirraa furmaata waan beektuuf kaayyoo tanaaf waan diinaan gartee waan kana sii kaayeef jechaadha. Kanaaf rakkoon eenyu bada wanni gartee hikmaa zakaadhaa waan takka lama jennuu miti. Bal'a isaanii qofaaf ofii sabiilillaahi. Karaa rabbii keessatti baafama zakaan. Karaa rabbii jechi jedhu kuni warra gartee tola ooltummaadhaan jihaadaaf bahee jedhan. San qofaa miti jara kanaaf maaltu godhama? Akka deeggarsaatti maallaqni isaanii kennama. Meeshaa isaan deemaniin waan isaan gartee amma gadaa kullii keessatti mafhumni jihaadaa jijjiiramaadha. Meeshaan ka durii miti. Bahiinsi ka durii miti. Wanni bahaniin ka durii miti. Kuni guutuu isaatiifuu akkasitti gala takka. Lammata jihaadni immoo barbaachise. Islaamummaa mul'isuudhaaf rakkoo irraa oolchuudhaaf yoo ka jennu taate wanni islaamummaa rakkoo irraa oolchu hundi ma'anama kana qabdi jedhan. Baruu kaayyoon baruu diina babal'isuumi. Inni kaayyoon gartee jihaadaa diina babal'isuudhaan. Akkasii mire barsiisuunu daawaanu madaaris ijaaruunu maraakis ijaaruunu kun marti ma'anaa jihaadaa kana jala seenee fi sabilillahi kana jala seenee fi sabilillahi kun. Fisabilillahiin dameen jettu tuni bal'oodha. Kallattii gartee sanii miti. Maaliif jechuun jihaada jedhu kana keessatti yoo fudhatte geejjiba ittiin deemantu jira. Siinqii deemaniintu jira. Meeshaa bitatantu jira. Yaabbitu wanni kun guutuun isaa ma'anaan kun bal'aa qaba jecha. Mujaahidtoota gartee addatti waa fudhatantu jira. Hundaafuu wanni jechuu barbaanne zakaan gaheen inni islaamummaa keessatti taphatu waan takka lama jedhanii lakkaa'anii keessaa bayanii miti. Hikmaa hedduu qaba jechaadha. Maasha Allah. Naam. Maasha Allah. Haala bareeda ta'e nu ibsanii jirtanii jazakumullahu khairan. Mee hagammatti dhimma zakaa keessa jirra. Keessaan baanee mee zakaan kuni ulaagaa akkamii fa'aa qaba? Shartii isaa. Amma karaan gabaabinatti eenyu hikmaa gabaabsinii keessaa baane malee hikmaan hedduudha. Bal'aadha. Kan akka fakkeenyaatti kaafnaa. Bakki zakaan hikmaan zakaa hin galle akka waan hin jirreetti islaamummaa keessatti bakka hundaa keessatti gahumsa qabdi jenna. Illaa nama sidaan inni ijaaran malee waan achi waan gartee kaayyoo islaamaa qabu hunda keessa galama sida qofaan inni ijaarre. Ulaagaan zakaadhaa 5 lakkaa'u lamaan islaamaa. Ulaagaan zakaadhaa 5 jedhanii shartiin jechuudha. Tokkoffaan islaamummaa qabaatudha. Islaamummaa qabaatu namni zakaa qabaatu namni zakaa kennu kun muslima ta'udha. Lammata ammoo bilisa ta'uu jaan. Gabra ta'uu dhabu. Gabrummaan sharii islaamaa keessatti ulaagaa gartee zakaa nama dhoggituu fi gabrummaan ammaa namni beekutuun addaani. Bilisummaan ammallee sharii keessatti bakkee nama kennitu tanuu nama beekutuun addaani. Akka sharii islaamaatitti amma namni amma gabra jedhanii hin jiru. Maaliifi gabri kaleessaa horiidha. Hin bitama. Hin gurgurama. Namaa kennama. Waan mallaku hin mallakama malee. Sadarkaa sanirra turte addunyaan. Islaamummaan garuu hedduu gartee warri amma maqaa islaamummaa kana tuttuquu barbaadu. Gabrummaa kana gootee maalii gootee islaamummaan wayita dhufte karaa gabrummaa jalaa namni bahuun banaa goote malee gabrummaa hin barbaanne. Xurreen isiin gabrummaa gooteen takkattiin nama gartee qabsoo islaamatti yookaan duulee islaamatti qabsaa'ee wayita islaamni ofirraa deebisu keessatti yookaan jihaada keessatti qabamee jedhe karaa san takkatti hin goote. Yookaan akkuma warri dura achi dura jiru san bitatuu yoo barbaade bitata malee jiru islaamummaa keessatti. Sanumaa akkasii dhufe kana namni gartee gabra bilisoomse ajiriin isaa kana jedhanii tokkoffaa ajirii nama gabra bilisoomse kana baay'isan. Akka namni tolaan gartee gabra kana bilisoomse. Yoo san ta'uu baatte hoo kaffaaraan adda addaa gabra bilisoomsuudha. Fatahriiruu raqabatiin kana baay'ata. Namni garteetiin ramadaana guyyaa keessa haadha mana isaa dabalame. Jalqaba waan dalagumaa inni tahriiruu raqaba. Yookaan ta'uu fi qabaatuuf kan bilisoomse yookaan namarraa fuudhee bilisoomse. Karama gartee gabrummaa jala nu baasuutii mire. Namni haadha isaarraa mana isaarraa kakatee jedhe. Wantoonni gartee karaan gabrummaa keessaa namaan baasu kana yoo kasanirra dhiyoo dhiphattee jette mukaatabaa waan jedhamu karaa godhe. Mukaatabaa jechuun namtu gabrichi tokko uf bitee silaa shari'aa keessatti namni
horii ofirraa bitaa namni maallaqa sii kafalee haa bahu jecha hayyamiif jecha shariin islaamaa namticha gartee qabra kana qabu. Birriin isaa gahaa taanaan wanti qabate san sii kafalee taanaan dalagee sii kafaluu danda'a. Kanaafuu bilisoomsu jettee shariin islaamaa. Kun marti isaa gabrummaa jala nu baasuudha. Alaa kulli haal gabrummaan shariin islaamaa keessatti amma ulaagaan bilisummaa tan nuti jennu nama gabra akkasii hin ta'in jechuudha. Muslima tahee gabra akkasiitii miti. Sadaffaan qabeenyaa qabaatu. Qabeenya zakaa gahu qabaatu. Qabeenya zakaa gahu qabaatuudha. Afraffaan ammoo tamaamul milki yookaan istiqraalul milki. Qabeenyummaan inni qabu kunu handhuurfatu yookaan mirkaneeffatu qabu qabeenya kana. Ka isaa ta'uu mirkanaa'eef harka gahuu jecha qabaan kenna. Harkaa qabaachuu. Fakkeenyaaf qabeenyuma isaattu nama bira jira. Ammatti harka hin jiru. Hatamee qabamee poolis xaabiyaa jiraa jennu. Harka gahuu dhufee. Dhufee qabeenya isaati. Hin qaba ulaagaa guuttate laakiin harka hin geenye. Faraa'ida hin qoodamne. Achi keessaa qabeenya zakaa qabu qaba. Laakiin hin qoodamne harka hin geenye. Horii namni harkaa saame. Wantoota akkanaa kana agartee mirkaneeffatu waan jennuuniif harkaan gayatee qabeenyi sun isa bira harka gahu. Maaliif tasarrufa danda'uuf gaha. Baasuu danda'uudhaaf harka hin geenye. Nama liqeessuma sanuu itti namaa jira. Nama liqeessa. Har'a sii kenna borsii kennaadha. Hin argadhaa hin argadhu hin beeku. Ofii qabeenya isaatti achi jiraa hin beeka. Harka hin geenye akkasii. Haga harka gahutti eega. Yoo ofumaan dira baasii rakkoo hin qabu. Yookaan harka gahuun barbaachisaa. Namni amma inni harka jiru kun yookaan qabaataa ta'a. Yookaan dhabaa ta'a. Yoo dhabaa ta'e illee gaafa argate akka itti baasuu jira. Yoo qabaataa ta'e illee gaafa harka ga'e akka itti baasuu jira. Kennaaf yookaan 3-4 tursiisee kennaaf. Qabeenyi waggaa 4 ture kun eenyu harka ture? Miskiin harka ture? Waggaa tokkoo baafta. Dureessa harka ture? Waggaa 4 harka ture hin baafta. Kanaaf istiqraal milki jaaniini afraffaan. Shanaffaan duuba hawlaanul hawli jaaniin waggaan irra naanna'uudha. Qabeenya waggaan irra naanna'u irratti waggaan deebi'uudha. Qabeenyi waggaan irra naanna'u. Irra naanna'uu shartiidha jechuudha. Qabeenyi waggaan irra naanna'uu shartii wanni jennu irra naanna'uu shartii jennee wanni jalaa baafnuuf qabeenyi waggaan irra naanna'uu shartii hin ta'intu jira. Fakkeenyaaf maa inni akka fakkeenyaatitti midhaan wa'aatu haqqahu yooma hasaadii jarabbi. Gaafuma gartee haamtee midhaan ka haamamu taate ka calleeffamu taate calleessite taanaan guyyama san baafta. Waggaan ji'a 3-4 illee haa gahu. Gaafas baafta jechaadha. Ka biraa waan horiin hore. Horii 30 qabda. Waggaa kana jechuudha. Barana yabbii wal horanii gaafa ramadaanni waggaatti deebi'u horii 40 ta'an. Zakaa horii 40 baafta. 40 baafte. Yabbii sanirra waggaan naanna'uu shartii miti. Akkuma san barana kaapitaala waggaa kana kaapitaala miliyoona takkaan daldala seente. Barana wayita waggaan deebi'u miliyoona 5 tarraftee jirti. Tirfii kanarra waggaan deebi'uu shartii miti. Kanaafuu qabeenya waggaan irra naanna'uu shartii irratti waggaan deebi'uudha. Rukniin shartiin shanaffaan jennuuniif isa kana jechaadha. Dimshaashatti ulaagaan zakaadhaa kana fakkaata. Shanan kana jechuudha. Naam kana fakkaata. Hayyee sagantaan baay'ee nuun deemaa jira. Inshaallah. Hayyee zakaan shartiin isaa egaa kana ta'e mee maal fa'a irraa baha? Waan jedhutti haa tarruuti. Naam. Mee qabeenya keessaa maal fa'a irraa baha zakaan? Dimshaashatti qabeenya zakaan irraa bahu bakka 4tti baasaa ulamaan islaamaa. San keessaa tokkoffaa warqiidha. Zahabaa fiddaa jedhaniini meetaaf ziqaa jechuudha. Meetaaf ziqaa fi waan meetaaf ziqaa bakka bu'u. Wanni meetaaf ziqaa bakka bu'a jedhan gaa amma yeroo ammaa san keessatti alawraa qonnaqdiyyaa jedhaniini maallaquma amma addunyaan hundi qabdu suni bakka bu'aa zahabaa fiddaati. Doolaara irraa qabi, yuuroo irraan baasi, haga birrii teennaatitti bakka bu'aa zahabaa fiddaati. Namni muslima ta'e guutuun biyyoota amma fedha keessa yoo jiraate maallaqa gartee zakaa maallaqa biyya sanii san zakaa baasuudhaaf dursa gatii zahabaa yookaan gatii fiddaa gaafatee
isarra dhaabbatee akkasitti baasa jechaadha. Tokko zahabaa fiddaa fi waan bakka isaa bu'u jecha meetaaf ziqayaa fi waan bakka isaa bu'u. Lammata beeyladaa gaala horii re'ee fi hoolaa. Horii jechuun loon jechuudha. Loon jechaadha loon. Sadaffaan waan dachirraa bahu waan quuta ta'u waan midhaan dachirraa bahu ka quuta ta'u jecha quuta jechuun dhiyaanumaaf nyaatan. Waan isa nyaatan jecha waan isaan waa nyaatanii miti. Waan isa nyaatan jechuudha. Waan walitti qabanii mazzanamuu, safaramuu, kaayatamuu danda'u. Kuustee fakkeenyaaf bakka kuusaa keessa keessatti sii turuu danda'u. Midhaan jecha walumaa galatti. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti amma qamadii, garbuu, mishingaa, xaafii, hayisaa, biyya gartee biraatitti daaguzaa, boqqolloo. Wantoonni kana fakkaatu kun amma biyya kana keessatti waan isa kaan irraa bahurraa. Midhaan lafaa bahu jennu isa kana jechaadha. Maal eeggataa jirra amma? Waan dachii jala taa'u akka baqulee, dinnicha, baxaaxisaa kanneenii miti. Akkuma sana ammallee waan akka buquula kanaa miti kanayyuu miti hattaa waan akka misiraa, nuugii maalii kanneen illee miti. Kanneen didaa jirra jechuun nuti amma. Warri mazhaba gariitti warri waan kanallee irraa hin bayaa jedhu waan tokko waan jiruuf nuti amma kan himaa jirruu fi kan uummataa ibsaa jirru wantoota kanarraa zakaan hin bahu. Waan nyaatan irraa bahe malee waan waliin nyaatan irraa hin bahu jechaa zakaan. Imshaashatti. Afraffaan meeshaa daldalaati. Meeshaa daldalaa. Meeshaa suuqii. Meeshaa daldalaa walumaa galatti kamitti meeshaa bittaa gurgurtaa jechuudha. Waan kaayoo bittaa waan sharciin bituu fi gurguruu halaal godhe kamu. Kolkollee dakanarraa jechuun amma fakkeenyaaf kolkollee bitta jennu kana namni amma waan itti beeku meeshaa kanaa miti. Lakki salbaa jawaan jedhamu kan beektaa. Kophee mooftuu dalaguu. Meeshaa caccabaa tokko meeshaa caccabaa tokko walii galfii meeshaa caccabaa kan isarraa qabi meeshaa caccabaa kamuu laastikii caccabaa haa taatu sibiila caccabaa haa ta'u kophee cicciramtee haa ta'u haayilaandii qoraaliyoo jedhan kun fayyaa ta'e maqaa isiisan tun harkaa bata qoraaliyoo irraa qabi haga gubbaan kunnoo nama albuuda dalaguutitti warri gartee meeshaa waan albuuda maalii miti warra fooqii fi onnaa ijaaree gurguruutitti warroota meeshaa kanneen daldalaaf qopheessi kamirrayyuu zakaan hin jira. Amma namni zakaan meeshaa daldalaa bitee jedhan waan suuqii waan akkanaa malee waan xiqqoo kanneen harka salbaajaa kana waanuma seenuu hin se'u. Maaliif wanni barbaadame? Qoraaliyoo miti wanni barbaadan maallaqa isii bite sani. Wanti maallaqa irra jiraa waan sana. Amma ciccitiinsa isiitiin mallaqni isiirra jiru sun hin ciccinne bar isii ciccite malee. Isin mooftu malee malleen callama. Homa garteetiin namni mana gurguree argatu innillee argataa jira. Kanaafuu malleen sun kaapitaalli sun yoo bakka zakaan irraa bahu gahee waggaan irra naanna'ee zakaan irraa bayaa jecha meeshaa daldalaa. Meeshaa daldalaa bakka jennu kana keessatti wanti xiqqoo bal'ifnee uummata keenya hawaasa keenya hubachiisuu barbaannu waan namni dogoggora keessa teesseenu tokko jira. Meeshaa daldalaa kan jennu kanarraa qabnee qoraaliyoo sanirraa qabi nama mana konkolaataa bitee gurguru. Mana ijaaree gurguru deebi'ee ammoo lafa bitee gurguru kana hunda of keessa fudhata. Amma bakka lafaa tanatti dogoggora hedduu jirallee maal ta'e namni lafa biteetuma gurgurumaaf bite lafa eega gurguruu bite isin meeshaa daldalaati. Inni garuu bifa lamaan laala yookaan lafa seera qabeetti miti mootummaan dhoogesiin ja'a. Wayita bitu ammoo mootummaan akka waan hayyameeti isaa. Nuti amma lafa tanarraa sharii islaamaa keessatti wanni bittaa gurgura dhoogeen jiru. Mootummaan dhooge jedhee hin dhiifne daldalaaf bite in gurguramtillee yaqiina beeyna. Akkasii mire? Bakki amma dogoggorri jiru eessaree wanta na bitee kaahee har'a gurgura odoo jedhu gatii kaanii kana dootti dhaabatu waggaan irra deebi'a. Gaafa waggaan irra deebi'ee baranallee gatiin naan taane jedhee dhiisa. Haga bara dhufuutitti. Haga gaafa gurgurutti zakaan irraa hin baasu. Gaafa gurguree yoo xiqqaate waggaa takkaa yoo irra baase malee waggaa 5-6 teessisee jechuudha. Birrii baasullee hin qabu jedha. Asitti wanni jennuun lafa tana miliyoona takkaan bitaa jennu
waggaaf waggaadha yookaan irratti yookaan dabalti. Shariin islaamaa lafarraa otoo hin taane maallaqa sanirraa wanni hin barbaaduuf. Namni kun otoo ofii rakkatee waan nyaatu dhabe lafa san gatii muree gurgura malee hin dhiisu. Namtichi amma wanni isaan jedhamu maa inni ree waa lama keessaa filatu. Yoo akka jedhu kana dhugaa waan kafalu dhabe yookaan waan nama zakaa irraa baasu dhabe gatii gadi buusee gurguru yoo gatii barbaadu san dhabe. Yookaan maallaqa bakka seenee waan miskiinaa ta'achirra gatii itti gurguramtu sanu. Gatii zakaan lafti sun itti gurguramturraa bu'aa isiitii wajjiin herregee haqa miskiina keessaa baasu. Waggaa 10 miti 20 haa teessisu. Laakiin waggaan hayti miskiina keessaa bahuun dirqama. Kabiraa ammas meeshaa tokko gamas kaayee tokko gamana kaayee asitti lafa bitaa achitti ammoo tunuu mana gurguraa bitaa asitti ammoo dukkaana qaba haa jennu. Meeshaa kana walitti hin herregu. Lafallee adduma gaafa isiin gurguramte irraa baasuuf ta'a. Manallee gaafa inni gurgurame irraa baasuuf addatti ta'a. Meeshaa dukkaana qabu qofa godhatee tilmaamee zakaa baasa. Kanaafuu hubannaan zakaa agartanii bakka kanatti qajeelaan hubatuu qabna jechaadha. Warri obboleewwan keenya warri sagaleen teenya isin bira geette hedduu wanni isinii dhaamnu waan rabbi dirqama isinirratti godhe qajeelaan gadi fageenyaan baradha. Fakkeenyaaf salaanni sirratti aqiidaan sirratti dirqama rabbi godhe baradhu. Yoo gadi seentee babal'isuullee baatte waan sirraa barbaadamuu fi eegamu hubadhu. Akkuma san salaatallee arkaana isiidha, shuruuxa isiidha, wajibaata isiidha baradhu. Salaata qulqulluu akka salaattu. Kan rabbi qabeenya sii kenne maalummaa zakaa baradhu qajeelii baradhu. Bara rakkoon jirtu namni waan tokko otoo hukumii isaan beeyne keessumatti of arga. Garaacha seenee si gaafata. Sila namni dalaguuf si gaafata. Dalagee nama gaafata namni. Bakkee rakkoo taate bakka tanaa bara. Bara islaamummaa keessatti fawdaan adda addaan jiru. Umar radiyallahu anhu ardaahu ahkaama gartee lubbuu isaatti itti rarra'u namni wallaaluu dhiisi. Ahkaama waliin jireenya hawaasummaa fakkeenya bitaa gurgura keessatti amma namni leenji'ee magaalaa seenu yoo maree fudhafaa jirti malee akkaataa daldala irratti leenjiin dur jiraan magaalaa keessatti argaa mire. Kakasaarillee kan kasaarif argaati seenee wanta ta'e akkasitti muuxannoo jedhan kan argata. Islaamaa keessatti akkas hin jiru. Nama meeshaa gurguruu itti dhufee umarti yoo itti dhufe abbaa meeshaan kun geete daldala jirta hukmi daldalaa beekta hin beeku. Maal barbaada as dhufte halange hin jiru cooraan hin jirtu qoosaan hin jirtu irra dhaabu. Ulaagaa guuttachuu qaba. Leenjii qaba aslan. Wani gama magaalaa balleessee qabi duraan. Amma wanni magaalaa dhufte guutuu isiidhaa bifa wallaalanii amma yoo waggaa kana hawaala magaalaa tanaa beeyte baran amma yoo itti seente hin beeytu. Bittaa gurgurri ati hin beeyne dhufa. Kun marti isaa immoo garam dhiiba beeyta gara dhalaa fi dhara akka itti harka naqanii barbaadan. Wallaalli garas nama oofa. Qabini nama kana akka itti gartee fudhatu. Karaa malaan jechuudha. Yoo dhugaan itti leenji'ee dhufe hoo ofii fudhatuu miti yoo tasa isa bira seenee iyyuu hin deebisa. Kanaaf ahkaama zakaadhaa warri rabbi gartee qabeenya harka isiin kaa'ee baradha. Kuni dirqama fardal ayni kan jedhamu san jecha dirqama rabbiin shar'ii tokko tokko keessanirra kaa'e. Hundinuu baratuun barbaachisaadha. Laakiin keessattuu namni rabbi qabeenya sitti kennee ahkaama zakaa baradhu. Namni rabbi qabeenya sii kennee hajjiif kaate odoo hajjii karaan seenne ahkaama hajjii baradhu. Fardal ayni jechuun kana kuna. Dirqama dhuunfatti namni adda adda ofiitiin baratu. Waan si ajabsiisu namni duraaniin bakka gartee beekaan jiru dhaqee irraa qulqulleeffatee hubatee akkasitti deema. Yookaan beekaa jala deema. Amma beekaan kottu waa baradhu jedhee inumaa beekoomni nama akkam ta'e beekta balbala namatti dhadha'ee na jalaa banaa waa isin barsiisaa kotta na baradhaa namaan jedhee si jalaan bannu jedhanii itti qolfatutu jiraata amma zaman akkasii jira. Namni karaa moobaayila isaatiin karaa foddaa televizyoona isaatiin. Maatiin kun hundi namni jawwaala hin qabne yoo jira nama kana marga geetti daawwan bara. Wayita garii rabbi subhaanahu wa ta'ala ofumaa laaffisaa bara. Daawwan rasuula alayhi salaatu wassalaam kaaffaa yookaan aalamii ta'uudhaaf
otoo quban qabaatiin ambi meeshaa isiin dalaydeen meeshaa isitti fayyadamee rabbiin uummata keenyaaf gartanii da'awaa karaa gabaabduun akka geessu gootee jechaadha. Wayita silaa da'awaan yeroon isiidhaaf dhiphatee karaa du'aatatti dhiphisan mana ofii taa'ee booroo garteetti boorootti duraan masjida irraa yoo dhooganiim. Masjida yoo dhooganiim makarfoona dhoogu yookaan ammoo tunuu du'aata irratti dhiibbaa adda addaa godhu hin jiraata raawwatee warra aduu islaamarra. Isaan sangoon rabbi maal godha harkuma isaaniitiin meeshaa gartanii isaan mana ofii ta'anii manatti da'awaan godhan rabbi qopheessiseef. Kun ni'imaa hawaasa keenyaaf silaa gartanii diinal islaamii akka waliigalaatitti hawaasa musliimaatiif keessattu addatti gartanii warra nama waan baranne jedhu kanaaf carraa rabbi si uumee jira. Waan kanaaf qanaata barbaade gartee mana ofii taa'ee daawwata. Kasanirra gammallee si ajabsiisu yoo waa dhiban taa'ee mana isaa taa'ee amma duraan namni waan tokko waan qaanfatu qaba. Nama guddaadha waa sirreeffatu silaa aslitti namni haqarraa salfatu hin qabu. Gaafachuu qaba. Laakiin dhiibbaan hawaasummaatiif aadaa xiqqoo namarratti waan gartee jirtuuf nama keessatti waa gaafatuuf hin salfata. Amma mana ofii taa'ee ka'ati maqaa isaan beekne sitti bilbilee hukumiin akkanaa waan silaa oduu wal bira teessee innuu qaanfatu miti atuu qaanfattu si gaafata. Bakka fedhe gaafata jechuudha. As taa'ee caalima Ameerikaa jiru, Awurooppaa jiru, mamlakaa jiru. Gaafatuu danda'a ollaa isaa jiruu miti. Tola rabbi nutti oolee akkanatti nu bal'ise kana keessatti ahkaama gartee sharii islaamaa wallaaluun danta dhabiinsa jenna malee wallaalan jedhamu. Kanaaf inshaallahu ta'ala hawaasni keenya barnoota irratti fuulleffatuun waan amanaa waliin jennu wanni waan kan isinitti himaa jirruuf wanni gartee akkanatti yaada kana gabaabsinee isinii dhiyeessaa jirruuf karaa gabaabaan namni waa baratuu danda'a. Kun amma barnoota irraa humna tokko karaa ittiin waa baratanirraa akka ittiin waa baratanirraa isinii ibsaa jirra jechuudha. Waan keessa qulqulleeffatuu barbaaddanii fi ibsatuu barbaaddan inshaallahu ta'ala karaa gartaniitiin warra miidiyaa kanaatiin bilbila fudhattanii qulqulleeffatuu hin dandeessanii yookaan ammoo guyyaa biraallee sagantaa biraatii walitti deebina biizinii ta'ala inshaallah. Hayya jazakumullahu khairan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti waa'ee zakaa ilaalchisee wantoota hedduu adda baasnee ilaalaa turre inshaallah kutaa itti aanu keessatti waa'ee zakaatiin wal qabatee zakaan waan hagam gahurraa baha akkasuma immoo eenyu fa'aatti baha waan jedhu bal'inaan ilaaluuf deemna. Haa kutaa lammaffaadhaa walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. That podcast.